Hashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota akka app jirra jirtu fayyaa keessa naguma akkam jiruuf jireenyi nageenyi kiyya kan kabajaa ka jaalalaa bakka isin jirtan hundatti isin bira naaf hageessuun isin jira. Egaa immoo waan addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira waa'ee barreeffamaati jechuudha. Barreeffama gosoota garaa garaa haala miidhagaadhaan namoonni akkamitti barreessu fakkeenyaaf warri guruupii adda addaa irratti barreeffama bifa adda addaatiin barreeffamu. Kana gaafataa turtan jechuudha. Amma dura takka waa'ee barreeffamaa kana gadhiiseen beeku gosa baay'ee gadhiiseen ture. Waan xiqqoo dhiisee garuu immoo har'a isiniif gadhiiseetiin jira. Waan baay'ee filatamaadha. Gosa barbaadanitti haala barbaaddan feetan alaabaa Oromoo irra kaa'uudhaan feetan gosa barbaadaniin filannoo keessanii sun garuu wanta isinitti himu wanni isin barbaaddan guutuun barreeffamni numa jira jedheetaniin isinitti hima jechuudha. Egaa jalqaba irratti diskiripshinii yuutuubii viidiyoon irra gadhiisu jala isiniifan kaa'aa liinkii isaa yoo barbaaddan immoo pileestoorii keessan irratti piikslaap teekist oon piikchar jettaniitiin akkanatti barreessitanii ishee isiniifan mul'atu asirratti isiniifan barreessa jechuudha. Cinaa iskiriinii jawaalaa kanarratti kun haala kanaan jechuudha ni buufattanii hogga buufattanii ni seentan jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya haga isteeppii dhumaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Jalqaba hogga seenne haala kanatti isin ba'a. Kana kun isinirraa eegama as keessatti gosa barbaaddan hojjechuun. Garuu wanti isinitti himu aappiin kun waa'ee barreeffamaa jechuudha. Gosa feetane guutuu akka isinii barreessu qofa isinitti hima. Jalqaba amma fakkeenyaaf barreessuudhaaf jechuudha. Kunoo akkuma itti galleeni hoggatti gallee kunoo mallattoo qubee A kana hogga rukunne idiit ka jettu kana mallattoo qalamii kana hogga rukunne akkanatti niiw neekist ka jedhu kana teekist ka jedhu kana hogga akkanatti cuqaasne sana booda ni balleessina jechuudha. Kana barreeffama tokko barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf nama fakkaachuun xiqqoodha nama ta'uun ni ulfaata. Fakkeenyaaf barreeffama kana barreesseetiin jira. Barreeffama kana argana kanatti barreessee gosaan barbaadeen itti godhagaa kunoo amma kana keessan deema jechuudha. Kabajamtoota jaamtoota keenya kunoo gosa barbaade jechuudha. Kunoo haala kanaan hoggan itti rukute jechuudha. Kunoo barreeffama geengoo akka guruupii irratti barreeffamu sana barreeffama geengoo gochuudhaaf kunoo haala kanaan ni argitan jedhee yaada. Kunoo haala kanaan kan argattan jechuudha. Keessuma deemtanii ilaaltan ammallee kana yoo balleessine jechuudha. Fakkeenyaaf ishee amma ni sirreessinaa. Ishee kana amma ni dhiibnee irra darbinaa. Ishee sana booda amma akka biraa deemnee barbaannaa. Soorii dubbatan harkaa deebi'ee ishee barreeffama ammaa sana irra deebi'ee barreessaa. Gosuma barbaaden barreessaa. Nama ta'uuf kaayyoo qabaadhu. Ishee amma haala kanatti hoggan barreesse jechuudha. Ishee kunoo dalga kana barbaaddan kunoo laa gosa isin barbaaddan jira gaafa fakkeenyaaf isin agarsiisuu jira malee kunoo gosa akkanaa jechuudha. Kunoo laa haala kanaan kunoo haala kanatti daddabsuu haala kana hogga fixxanee kunoo bakka kana jirti kana raayit gootaneennaan isiniif dhaqa jechuudha. Ishii kana amma irra deebi'een darbaa. Fakkeenyaaf ammallee ka biraa wanti ajaa'ibaa jechuudha. Kunoo baakiraawundii isaa dudduubataa yoo jijjiiruu barbaaddanis kunoo haala kanaan gosa barbaadanitti jijjiirtanii kunoo haala kanaan bichaa baqqaan kana wanti isin agarsiisu akka aappii kanarra wanti isin barbaaddan haala namni guutuu barreessu hunda akka isin hin dhabne qofa isinitti himudha malee kana keessa deemee isinii waliin gahuu hin danda'u jechuudha. Gaalaarii keessaa fudhachuu barbaaddanis kunoo mallattoon gaalaarii ni jira. Gaalaarii keessa seentanii yoo footoo kaaftanii irratti gochuu barbaaddanis baay'ee jira jechuudha. Kana keessa kabajamtoota jaalatamtoota keenya bichaa wanta isinitti himu wanni kuni bakka akka waan baay'ee barreeffama jechuudha. Gosa barbaadanitti isiniif dalaguudha kan inni isinitti himu qofa garuu keessa deemtanii hin dhumu jechuudha. Garuu amma yoo isin agarsiisuu barbaade kana amma daqiiqaa 20-30 natti fudhachuu danda'a. Garuu isin keessa deemtanii ilaallachuu dandeessan jechuudha. Waa'ee barreeffamaa kanumaan raawwata warri waa'ee barreeffamaa barbaaddan jechuudha.
namni akka fedhetti barreessu akka fedhetti guruppii adda addaa barreeffama adda addaa bifa nama ajaa'ibuun akka fedhetti barreessu aappiin kun haala namni sun itti barreesse abadaan ofuma keessaan dhabu ishii kanuma qofan isinitti barbaada. Dabalataa immoo wanti isinitti marra yuutuubii nama biraan isin beeksisa jechuudha. Yuutuubii nama biraallee kiyyallee ishii tokkoffaa irratti kan isin beeksisu Derejjee Tuub nama jedhamu kana jechuudha. Innis waa'ee moobaayilaatii kan barsiisu seenteneetiin hoggasiin seentan Derejjee Tuub kun barreeffama isaa haala kanatti hubadhaatiin isin jira. Sana booda sabiskiraayib gana qaba. Sabiskiraayib gootan jechuudha. Mallattoo nootifikeeshinaa kana akkanatti aal gootan jechuudha. Sana booda viidiyoolee inni gadhiisu waa'ee barnootaatii ni hordoftan jechuudha. Dabalataanis immoo ammas kan nama biraa Alamuu Tuub ka jedhamu jechuudha. Alamuu Tuub kun haala kanaan barreessan jechuudha. Barreeffama isaa kana iskiriina jawaalaa kana irratti ilaalachuu dandeessanii. Kunoo sabiskiraayib gana qaba. Egaa liinkii yuutuubaroota kana lamaanii diskiraapshinii viidiyoo kanaa jalaan maqaa jaraa wajjiniin liinkii jaraa isiniif nan kaa'a. Qaxxitaa achiin seenuudha dandeessanii maqaa jaraa wajjiniin. Moobaayilaatii kan inni gadhiisu sabiskiraayib gootaniif jechuudha. Akkasuma akka carraa yoo kan kiyya kan namni hin beekne jiraate AK app kan jettu kana haala kanarratti yookaan akka afaan Oromoofaatti jechuudha. Haala kanatti bareetanii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Kana fakkaata viidiyoolee kana akkasuma sheer godhaa viidiyoo laayik godhaatii gaafii qabdan akkasuma koomentii jalattis yaada keessan yaada na jajjabeessu yoo qabaattanis yaada ani irratti deemu kana yoon si'adhu yeroon barsiisu yeroon si'adhu yookaan dudduubbatti harkifadhu yookaan gizee isin irratti gubu ati nama akkanaatii yookaan si'attu yookaan barnoonni kee namaaf hin galu yookaan namaaf gala yaada keessan naaf ibsaa jechuudha. Anis yookaan hin taane ta'e yookaan hanqina qabaadhu ta'e koomentii keessan irraa ilaalee of sirreessuu ni danda'a. Yommuu kan na jajjabeessitan ta'e galatoomaan isiniin jedha. Maaliifuu koomentiin keessan baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Barnoonni har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura isin jaalladha.